Halime Hatun Niduti Turgut Bey fi Osman Bey mal walin haswajiru gantu yigit yom mulata Osman Bey masara madarni yom injifata filimni Kurulus Osman yom tumurama qabjamtoota fi hordoftoota keenya eega kanneen dhageysan kana male kanneen biro hunda video keenya kan arraa keessatti isini wajjin ni mari'anna kanaaf haga dhuma qophii keenyatti akkan waliin turtan abdii qabna warroonni chaanala Oromoo Record dibbakeedhaaf haarawaa taatan chaanala keenya subscribe godhuudhaan maatii keenyatti akka dabalamtan asumaan isin gaafanna akkasuma viidiyoon keenya yoo isinitti tolaa jiraate like godhuudhaan akka jammartan abdii qabna kanaaf haga dhuma sagantaa keenyatti nu faana turaa isiniin jenna intro gabaabaa booda walitti dachaana beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 919113414 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oromoo Record dibbakee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya egaa walitti dachaanii jirra. Akkuma kanaan dura beektan xiinxalli keenya kan guyyaa arraa isinirraa ture isiniif akka dhufe ni beekna kanaaf dhiifama isiniin jenna kanaaf xiinxalli keenya kan guyyaa arraa kutaa 193 faadha xiinxala beessa tokkoffaa fi beessa lammaffaa wal keessatti hammatee isiniif kaafna kanaaf viidiyoo kanaan like godhuudhaan akka jammartan asumaan isin gaafanna egaa filima torbee darbee keessatti iddoo manaamaa san haala gaariidhaan nu dinqisiise iddoo manaamaa keessatti manaama san Usmaan arkuun isaa haalata kamiin akka qindaa'ellee arkuun keenya nu ajaa'ibe manaama san irratti hiika isaa yommuu torguut waa'ee kana irratti gorsa Usmaan Beeyif dhaamu maal jechuuni ture gorsa guddaa tokko acha keessatti nuuf dhaamee jira isin hundinuu gorsa kana qaama qalbiin akka dhageessanii irraa fayyadamtanillee abdii qaba kanaaf Turgut Bey iddoo sanitti maal je'anii ture manaama sana yommuu himuuf booda qottoo kana laali je'een ture qottoo harkaa qabu garsiisee qottoon kun akka salphatti akkanatti dhufee bocamee tolee bifa kanaan akkana bareedee taa'u jira sitti fakkaata jeeni gaafate jalqaba ibidda jala kaayama jeen yommuunii fi jalqaba isaarraa jechuudha sibiilli tokko jalqaba isaarraa ibidda jala kaayama jeen ergasii fuudhee sibiilaan haala gaariidhaan cafaqamee yeroo baay'ee irra deddeebi'ee cafaqamee booda erga ibidda keessa turee gubatee diimatee booda yeroonii fi cafaqan madooshaadha yookaan sibiilaan gubbaa gad cafaqan yommuu cafaqan booda fuudhanii bishaan kaayanii erga booddee sibiila bareedaa kana bocamee akkana ta'a jeen gorsa kana keessatti waan guddaa akka barattan abdiin qaba dhugaa rabbii anuu hedduu natti tolee jira kanaaf isinilleen waan guddaa akka irraa fudhattan asumaan isin gaafachaa egaa gara xiinxala keenya guyyaa arraatti achi dachaana kanaaf xiinxala keenya kan jammarruun jechuudha Usmaanii fi Turgut Bey maal waliin haasawaa jiru waan jaamudha beessa keessatti namni hundinuu daawwattan jee yaada waa'ee gantuun nu keessa jiraachuu yookaan gantuun akka jirtu Turgut Bey Usmaan Beyin itti himaa jira akka gantuun isaan lamaan jidduutti yookaan marii keessa akka jirtu jechuudha jaalatamtoota keessa kana jechuun gantuun akka jirtu sababaa irra dhaabbatanii beekuu danda'an sababoota hedduutu jira marii isaan mari'atan waa'ee goolama yookaan masaraalee injifachuusan nam tokkolleen hin beeku ture garuu ammoo warroota marii keessa jiru qofaatiitu quba qaba waan ta'eef akka gantuun achi keessa jirtu kanaan beekuu danda'an maaliif jennaan kiyyootti qabamanii waan turaniif jechuudha sanirra dhaabbatee Turgut Bey gantuun akka jirtu mari'achaa jiran kanaaf gantuun sun eenyu jennee yaanna akka namni hundi beekutti gantuun yigiitiidha yigiit kun qabamuu ni danda'a waan jaamudha yigiit Bey eeyyeen ni qabama garuu akkamitti akka qabamu waan biraa yookaan akkamitti akka masaraa injifatu kaafnee achii booda isinitti himna masaraa madarniidha yookaan masaraa karoora lammaffaa Usmaan qabate irratti sababa gantuu kanaatiin masaraa sana Soofiyaa fi Kilaawudiyus dhaqanii marsanii jabeessanii jiru loltoota karee hedduudhaatti fidanii masaraa akka malee eegumsa godhanii jiru garuu masaraa kana Usmaan Bey cabsuu ni danda'a yoo keennu taate akkamitti akka cabsullee yoo keennu taate isiniif himna sababoota isaa jechuudha cabsuu ni dandeeyyeen okay akkamitti akka cabsuu danda'u isiniif haa himnu masaraa sana keessatti akka footoon tokko mul'isutti loltoota Usmaan booraan Beyin hangafee loltoota isa jala kaayuudhaan masaraa sana keessatti akka gantuutti seenanii jiru masaraa sana keessa yommuu seenan masaraa kana injifachuudhaaf daandii tokko jechuudha masaraa sana keessa akka gaafa
yeroo duraanii joogtuun faan seenanii Booranillee gaafsanillee hojjumaan turanii masaraa bifa saniin injifatan san jechuudha. Masaraan haala gaariin jabaatullee jarri kun achi keessa waan jiraniif carraa injifachuu bal'aa qabu. Kanaaf carraa kanatti fayyadamuudhaan Usmaan Beellee masaraa sana cabsuu danda'a. Okay, erga kana dubbannee booda gara gantuu yigiititti aadachaanu. Gantuu yigiit akkamitti qabamuu danda'a yoo kennu taate? Gantuu yigiit akka xiinxala keenyatti kutaa as deemu kana keessatti yookaan kutaa 193 keessatti ni qabamee ni yaanna. Sababaan inni ittiin qabamuu danda'uufilleen kutaa itti aanu keessatti maaliif hin dabarre kaayennuuf filimni tokko yommuu gara siizinii dhumatti achi deemaa deemuun maal tahaa injifannoolee hedduu galmeessaa deema. Yoo yigiit kun gantuun kun gara kutaa itti aanutti ni darbee yoo kennu taate gufuu ta'uu danda'a siiziniin dhumachuu irratti. Siizinii yoo kadhumachuu deemtu taate waa hedduu galmeessee dabaruu qaba. Fakkeenyaaf Salahaddiin Alayyuubiin guyyaa irraa kan dhumate kun waan guddaa takka seenaa guddaa takka dabarsee yookaan akkamitti akka seenaan qindaa'ee fi akkamitti akka qursi fudhate irratti ibsa bal'aa godhe. Garuu ibsa san silaa godhuu baatee illee waan filima kutaa meeqa ta'u inni garuu filima kana keessatti qofatti ibse. Akkasuma kutaa darbee keessatti siiziniin dhumachuu dhiyaachuu isaa irratti Usmaan illeen kutaa darbee keessatti masaraa takka karuma salphaadhaan seenee injifate. Garuu silaaniif siiziniin dhumachuu baatee lola 3 fi 4 yookaan kutaa 4 fi 3 faa keessatti waan deemee masaraa san cabsu inni kutaa takka keessatti yookaan yeroo takka keessatti akkasitti injifachiise. Akkasi qindeessan jechuudha Boozdaagfaan. Kanarra dhaabbachuudhaan siiziniin dhumachaa waan jiruuf gantuu yigiit qabamuu isaa irratti beekamaadha jechuudha. Gara kutaatti aanutti hin dabaru. Akkasuma filimni yoom dhumataa yookaan siizinii yoom dhumataa waan jedhamu deemee isiniif hima. Gantuu yigiit akkamitti akka qabamuu danda'u sana keessa loltoonni Usmaan waan jiraniif gantuu yigiit odeeffannoo geessuudhaaf jecha achi keessa seenuu danda'a. Sababa sanitti arkuu danda'a. Usmaan illeen erga gantuu yigiit kana bare itti fayyadamee Kilaawudiyusii fi Soofiyaa kiyyotti darbuu danda'a jechuudha. Yeroo takka itti fayyadamee achi booda garuu ija obboleessa isaa Kojaabee duratti ajjeesuu danda'a jechuudha. Gantuu yigiit akkanatti bifa kanaan qabamuu ni danda'a jechuudha. Akkasuma gaa waa'ee Haliima Haatunitti yoo kadachaan taate Haliima Haatun ni duuti waan jaamurratti Haliima Haatun hin duutu. Sababaan isaalleen Haliima Haatun yeroo kana akka malee miidhamtee waan jirtuuf Soofiyaan akka malee waan miitee jirtuuf sababa lifaatii hedduu booda Alaaddiin bee obboleessi isii fayyisuu ni danda'a. Maaliif hin duune yoo kadhattan taate sababa kanaaf Boozdaagfaan irratti hojjechuu danda'u. Fakkeenyaaf namoota biratti hawaasa biratti yookaan filima kana keessatti hedduu jaalatamaa waan jirtuuf kanaaf jecha xiqqoo tursiisuu ni danda'anii jechuudha. Akka xiinxala keenyatti bifa kanaan akkanatti oofuu ni danda'u jechuudha. Haliima Haatun kanaaf hin duutu. Soofiyaanoo ni duuti moo hin duutu? Soofiyaan garuu akka xiinxala keenyatti waan duuf dhiyaatte fakkaata. Fakkeenyaaf intala Usmaan dirtee jirti yookaan ajjeesee jettee himaa jirti Kilaawudiyusitti yeroo takka. Kanaaf Soofiyaan yoonii fi intala Usmaan dirtee Usmaan intala tiyya maaliif dirtaa akkuma kanaan dura beektan haaluu baachuudhaaf hin dhiisu. Kanaaf Soofiyaan yookaan harka Usmaanitti du'uu dandeessi yookaan ammoo harka Haliimeetti du'uu dandeessi. Karaa lamaan kanaan du'uu ni dandeessi jechuudha Soofiyaan jechuudha. Akkasuma gaa kan itti aanu Kilaawudiyusoo ni du'a moo hin du'u waan jedhamudha. Kilaawudiyus hin du'u maaliif jennaan akka waan gara siizinii 7ffatti achi dabaruutti fakkaata. Kanaaf Kilaawudiyus ni du'a jechuun hin dandeenyu. Akkasuma Kurulus Usmaan yoom dhumata warroota jaanii gaafii hedduu gaafatantu jira. Kurulus Usmaan siizinii 7ffaan waan eegaluuf jecha akkuma yeroo hedduu beekamu siizinii 6ffaan amma dhumatti dhiyaatee jira. Kutaa 194 yookaan kan torbee kanaa odoon taane kan torbee dhufuu irratti akka xumuramu kaasanii jiru jechuudha. Kanaaf waliin eeyinaa jechuudha inshaallah. Akkasuma warroonni filima keessaa yookaan siizinii 7ffaa keessatti ni jijjiiraman jettanii yaaddanii jiru. Fakkeenyaaf nuti kan yaadne ni jiru. Fakkeenyaaf Orhaan Alaaddiin kun ni jijjiiramu. Akkasuma Faaximaalleen ni jijjiiramti. Ammoo garuu Alaaddiinii fi Goonjaan waan jijjiiraman hin fakkaatu isaan. Kanaaf gaa kan biraalleen Faaxima Haatun ni heerumti yookaan wal fuudhanii Ogoz wajjin warri jettan eeyyeen dhiyaachaa jira wal fuudhinsi isaanii waan dhiyaatu fakkaata akka xiinxala keenyatti. Kanaaf gaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkana fakkaata filimni Usmaanilleen torbee yookaan kutuma takkaatu hafee yookaan torbee kanaa malee takkumaatu hafee. Kanaaf gaa filimoota akkam akka isin hojjennu yoo yaada qabaattan filimoota nu hojjedhaa ja'atii koomantii irra barreessaa. Nama koomantii inni barreesse yookaan maqaa filimaa inni barreesse sana laayikii wayyaa harkatee filima sanni hojjennaa jechuudha isiniif karaa telegiraamaatiin. Kanaaf gaa akkan isiniin jennaa. Akkasuma Kurulus Usmaan kutaa 194 keessatti iddoo bishaanillee waan fayyadaman fakkaata akka footoon tokko mul'isuttu
mee waliin eeyna inshallah akkasuma xiinxalli keenya kan guyyaa irraa kana fakkaata kanaaf warroonni hagaammaa turtiin wajjin gootan galatooma isiniin jecha viidiyoo kana yoo hagaammaa irraanfattanii like hin godhin laalaa jirtan like akka nu gootan asumaan isin gaafanna share godhaadha kanaaf chaanaala keenya subscribe godhuudhaan turtii keessan nufaan akka gootan abdii qabna warroonni fiilmoota garaagaraa afaan oromootiin daawwachuu barbaadan karaa sooshaal miidiyaa hundaatiin ororii karri bakee gootanii search goonaan arkachuu dandeessu kanaaf inshallah haga torbe yookaan yeroo biraa walitti dachaanutti nagaan nu turaadha. Assalaamu alaykum.